Ashama harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin qaqqabu jenna. Akkam jirtu? Lolli Hamaasiif Israa'el gidduutti baatii tokko dura eegale ammas ammaateetti fufee jira. Lubbuu namoota hedduus galaafateera. Kana irratti waan xiyyeeffannee isin biraan geenya. Hospitaalli Al-Shifaa onnee Hamaas ta'uu malaa jedhe waraanni Israa'el. Hospitaalli Al-Shifaa onnee Hamaas ta'uu mala jechuun dubbi himaan humna ittisaa Israa'el yookaan ADF Leetaneel Koloneel Piiter Lerner seendennitti himaniiru. Galmi keenya Hamaasiin bakka isaan dhokatan kam keessaayyuu baasuudha. Mooraan hospitaalichaa immoo wiirtuu opereeshinii isaaniidha. Onnee fi hundee ijoo isaanii isa cimaa ta'uyyuu mala jechuun Israa'el Defense Force Al-Shifaa keessatti opereeshinii waraanaa erga eegalee booddee qondaalli waraanaa kun himan. Qondaalli waraanaa kun dabaluudhaanis hospitaalicha keessa namoota baasuuf yaalaa turre. Tajaajiloota ijoof boba'aa finneerra. Daa'imman achi jiran baasuuf yaaluuf inkubeeteroota socho'oo fiduuf yaalleerra. Sababni isaas Hamaas malee uummanni Gaazaa diinota keenya miti jedhan. Israa'eliif Yuunaayitid Isteet lamaanuu Hamaas hospitaala Al-Shifaa jalaa wiirtuu ajajaa qabaa jedhu. Hamaas garuu kana ni haala. Hojjettoonni gargaarsaa haalli hospitaala Al-Shifaa kan hospitaala guddicha Gaazaa ta'ee fi kan wiirtulee fayyaa ammallee hojiitti jiran keessaa tokko ta'e keessa jiru hamaadha jedhu. Ministeerri fayyaa Gaazaa akka jedhutti namoonni kumaatamaan lakkaa'aman haleellaa Israa'el baqatanii hospitaalicha keessatti daatanii jiru jedhe. Oduuma walqabateen Al-Shifaa weeraruun yakka dhala namaa irratti raawwatudha jedha Hamaas. Miidiyaan mootummaa Hamaas ibsa baaseen Israa'el hospitaala Gaazaa Al-Shifaa weeraruun yakka waraanaa, yakka safuu cabsuu fi yakka dhala namaa irratti raawwatamedha jedhe. Halkan yeroo hospitaalli kun tasa weeraramutti dhukkubsattoonni, hojjettoonni fayyaa fi namoonni nagaa buqqaan achi keessas turan. Viidiyoo X kan duraan Tiwutara ture irratti wiirtuu odeeffannoo Filisxeemiin gadhiifameen Hamaas weerara kanaaf Waashingitanii fi pirezidantii US Joo Baayidaniin itti gaafatamtootan taasisaa jedhe. Israa'eliif Yuunaayitid Isteet Hamaas Al-Shifaa jalaa buufata ajajaa qaba jedhu. Hamaas garuu kana ni waakkata. Israa'eliif Yuunaayitid Isteet Hamaas garee shororkeessaa US, Yuunaayitid Isteet, Yuunaayitid Kingdamii fi gamtaa Iroop keessatti dhorkaan irra kaa'ame Al-Shifaa jalaa buufata ajajaa qabaa jedhu. Hamaas garuu kana hin fudhatu. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo taatan oduu namaaf qabanne kana fakkaata ture. Waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii YouTube Finfinnee Maltiimiidiyaa like, share, subscribe godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.